Akka mooltan. Warri Profeesar Amdeessaa seenaa isaa beeku. Asa wajjin seenaa hojjetee nuus asiin nu ga'ee dubbate isaan booda waan hedduu dubbachuun ulfaataadha. Waan muraasan dubbachuu barbaada. Tokko it makes me emotional. Hawaasni keenya sadarkaan maturity warra isaa galata godhe warra isaa lubbuu isaanii guutuu umrii isaanii guutuu aarsaa kenne galata san beeke qophii kabajaa guddaa akkanaa kana gaggeessaa akkanaa kana qopheessuunsa torban dabre Profeesar keenya Profeesar Mahammad Hassan Atlaantatti bifa miidhagaadhaan qopheessitan arra immoo abbaa keenya kan nu biraa dabre galatoomi jechuu qopheessitan. Ka dabrellee galata keessan hin dhagahu. Profeesar Mahammadis galata keessan irraa wanni fayyadamu hin jiru. Ka fayyadamu nuyi. Ka fayyadamu warra boru isin tajaajilu. Warra kareen isin tajaajile galateeffachuun warra kalee isin tajaajile ulfeeffachuun borullee ilmaan teessan ijoolleen teessan dachaan kana daran akka isin tajaajilaniif akka isin guddisaniif akka maqaa isin toraniif hamilee waan kennuuf hedduu galatoomaa na boonsitanii thank you community minister jechuun barbaada. Qabxiin biraa just theoretically Profeesar Amdeessaan Profeesar Mahammad hayyoonni keenya shoora isaan qabsoo keessatti godhaman. We underappreciate. Dr. Rahmud Jiree Fawasayaan ture. National struggle keessatti qabsoo sabummaa keessatti shoorri hayyoota kan loltootaa caala kan jeneraalotaa caala maaliif ummanni cunqurfame ummanni cabe ummanni bittinneeffame keessattuu akka Oromoo kun deebi'ee qabsaa'uudhaaf kabaja ofii horachuudhaaf biyya ofii irra dabbaa ta'uudhaaf hojiin dura eenyummaa waloo deebisanii ijaaru. Eenyummaa waloo qawween hin ijaaramu. Eenyummaa waloo sammuudhaan ijaarama. The role of an intellectual in national struggle is to produce knowledge towards reconstructing the nation. The nation not on the ground, but in the mind first, in the mind. Wanni Profeesar Amdeessaa Tusoo Mahammad Hassan Asfaa Jaalata Profeesar Ismail Abbaas Ganamuu godhanii Oromoo Oromiyaa Oromummaa kanarra alagaan ittiin nu doorsisuu ittiin nu sodaatu. Ka hedduun keenya ittiin boonu, ka hedduun keenya ittiin qoosnu kana bakka hin jirreerraa in a short period of 50 years dheeraa isin fakkaata. Dheeraa miti yeroo gabaabaa keessatti. By the way, there are no more than 10 people. In less than 10 people rabbiin nuu kenne ibidda keessaa carraa argatanii baratanii warra akka Profeesar Amdeessaa Tusoo kun Oromiyaaf Oromummaa akkamitti tokko hojiin dura seenaa jallataa seenaa Oromoo ukkaanfame caba Oromoo awwaalame Oromiyaa facaate san dhaara keessaa laqaaqanii haqa Oromoo dhaara keessa dhaara impaaraa keessaa laqaaqanii baasan. Kalammataa seenaa sirrii dhugaa ummata kanaa akkanatti ol geessan kanaa ni miti. Nama 5 6 gandarra deemanii yuunivarsiitii irra deemanii charchii irra deemanii Oromoo waan jaamu kana nu ijaaran jechuudha. Kanaaf Profeesar Amdeessaanis Profeesar Mahammadis hundi isaaniitu waan ummata keenya isaan godhan guyyaa guutuu himame waan dhumu miti. Wanneen abbaa keenya irra geggeessinuun jedhuu barbaadu. Ummanni kee ummanni ati dhaloota irraa kaaftee hamma gaafa deemtutti beekumsa kee osoo irraan qusatin humna kee sa'a kee osoo irraan qusatin
carraayiteef bakka ati hawwiteef hin geenye bakka ati irraa kaaftetti garuu nafne bakka ati hawwiteef hin geenye bakka irraa hafte bakka ati itti eegalte san immoo hin jiran. We have traveled far. We have a lot of disappointments today. But if we look back, we have come real far. Waadaan dhaloota kiyya bakka bu'ee Profeesar Arra Geggeessinuu fi warra jiraniifis kennu barbaadu waan isinirraa dhaalle waggoota nullee xiqqoo ija babaafne kana keessatti xiqqoo shuqumsine xiqqoo achisiisine jirra. Taafte immoo ciniinnanne itti jenne ni dhiibna. Yoo dadhabne immoo akkuma isin guddiftanitti warra jalaa dhadhalchinetti dhaalchifna. Profeesar keenya Rabbi warra jannataa si haa godhu hawaasni keenyallee ulfaadhaan jaa nagaan na bula.